Yoo feete garii afadhu garii uffadhu ciisi yoo barbaadde. Na baasiin siin jeeboo jaakkeeta. Nageetten deeme. Deem. Dachii zaamee qasa saa 8. Saan furaa ga'uu didde ilmoon garaa kan akka garaa kana keessa na hooyti. Akkamiin ta'a narraa kuteemi ka'eetii waan inni godhe san ka'eetiin dafee nyaanname. Bishaan bira haa'ee ilaaza aamee qabuutu deemu. Dirqama namni garaa qabu sababa qaba. Amata dhufuun kafalaa. Wayi amanni dheeraa kun maaliif ta'a? Amanni dheeraa kun maaliif ta'a? Amanni dheeraa kun maaliif ta'a? Hai. Anamti bara nyaattu jiru bara. Anamti bara nyaattu jiru anamti. Isaan nyaachuu jira. Wayi itti urgaawe fiddu malee jeemo. Fiddu malee jeemo. Isaan malee itti deebiin nyaata. Ati nama guddaa kana akkamittiin soommanne qoy? Ani moo? Ani soomana hin qabaaba. Eenyu soomana hin qabne eenyu fidhuu jiru? Ilmoo soomana hin qabne. Ilmoo akkamitti soomanti? Ilmoon garaa keessa jirtu soomantu ba? Ammallee anuma gakkani naan jechu jiru. Nyaachuun ni beeti. Ambar dhalaadhaan soomana bar waan baatii saniitu. Bishaanis isumaa dhuguu fadha. Isme. Waan baatii maali? Waan baatii maali? Waan baatii maali? Waan bishaanii jechuu kiyyaaba. Waan baatii? Bishaan. Waan baatii jettu waan baatii maaliif baanka? Baatii moo? Ilmoon baatii 3 jechuu kiyyaaba. Anna sobuun barbaadi waan baatii maal jechuu keeti? Jechuun? Waan dhala dhufu san waan baatii si jira. Bara akkasii miti bar beeyte waan baatii sanii bar beeyte. Waan baatii sanii si jira? Asumaan garaa qabuutu cinaan dhufee bar. Asumaan garaa qabu. Ni taphatta akkam? Taphamoo? Asumaan garaa qabu cinaan dhufee bar. Wayi rabbi 40 baakeetii geerraan tana rabbiin gartee rumana dhaabe. Akka? Salaata asittiin jirtu jechuudha. Akkanumatti tooftaa gootee ciistee anaan nyaata sii dalaga hin soommantu ni nyaatta ni ciista nyaata siif hin dalaga ni nyaatta ni ciista waggaa hunda ammoo wala garree. Lakki akkasii miti. Ismee ati tagattaanii fi wiiti. Akkasii miti ba? Sooman salaata adda. Sooman salaata. Ati akkasiitii miti usiin. Sijaajaarraa buubar sijaajaarraa. Usiin sinjeessa naafaan takkata tinjeeni ati gartee tanuma gartee shaanxaasii fuudhanii fi waraqaasii harka kennanii fi firraa gaggeessanii borganama karaa warra keessaniitiin si galcha. Kijiba kanaan waliin jiraachuu hin dandeenye. Akkasii miti ba? Maal marabbisi godhe? Ati taganama sun hin gaggeessanii firra. Gaggeessanii eessan na gaggeessita yaa abbaa mana kiyyaa. Ati ana sobdaa? Ambar kabajaatiin barhee qoonqoo godhee ilmoo garaa qabtu jeesi fidaa jira lakkaatina sobdaa. Garaanumaan qaba si sobutti hin jiru. Dhiini akkami jalaan dhufe wanni baatii? Anaa nyaatu jiru na dhufe. Wanni baatii akkami jalaan dhufe? Rifaatuun hin jeeba rifaatuun malee dhugumatti hin garaa qaba laalli abbaa mana kiyyaa. Laal geeletii takkaatu dawwalee dhalaan ungoo hojii haasoo itti hajjuma haasoo itti mi garaa hin qaba jennaan. Akkasitti nyaannittee dhiira akkana fattananiiti. Deeydee hin qabu jennaan deeydee hin qabu jeeni ni hin qaba jee akkana godhinaan jettee abbaa mana kiyyaa. Dhalaan dhugumaan akkana qabdus ni jirti bara. Garuu ani ni hin dogongore geeletii akkana godhe bara. Alas geelee seetan waliin achi galaati keessan jirtutti. Laaliif manaa godhi abbaa mana kiyyaa. Aniif manaa godhi naasif balleesse ganaatti hin deebi'u. Dhaabbo dhiifamni akkanatti hin jiru dhaabbo. Akkamitti jirare? Salaatu jirta dhugaa himilaal guyyaa meeqa soommana furte salaatu jirta dhugaa himi dafiiti.
Animo. Salata la dhugumaan siima. Salata yoon duurii salaate asrii salaatu. Yoon asrii salaate makriban salaatu. Salata tartiibaan takkaa salaateen beeku dhugumaan siima dhuguma rabbii. Garuu gana si jaajaarraa yoo gabbaatee ol deebitee dandabdu. Soomanaas eega soomanni seenarra. Yaa kudhan guutuu soomaneen beeku. Soomanni ni hijiba. Guyyaa kudhan dhokattee dhugaati gabbaatee salaataa keessatti. Kutakka mana keessatti kutakka diiwaanatti. Bargarte. Gidduumaan gurgura afaan rigadhee maan goggoose. Rabbii waa kana guyyuma tokko namaan qabu. Afurtan baakeetii geessiif walitti qabamtee ilaalgarte. Kanaafu ati gartee tanuma gartee nagaan gaggeessan akka kiyyaatti. Laa nagaan nagdingeessin adabbuutti ittiin deebi'u kunuun. Anamma kanatti himiti ittiin deebi'uu fi maalatti himi namni kijiba bareeda fee gadi hin dhiisu. Gaannarraa arraboota dhiise. Salaataas tartiibaan salaata keeni salaata. Soomana keeni soomanta. Laal ta'arraa irraan sii dabe arrabooda sii soomana furu dhufee si arkee beeki naaf ati wajjin jiraanne. Khalaas badalaan si dhabu. Lubbuuti jettana lubbuun waan jettu tana dhoorkee soomanu ilmoon baate sadii waa soomana naman dhoorku. Geeleetti jettaniitu qararraa nama eegse. Dhiifama naaf godhe bakka arrabootti. Taarraa dhiifama sii godheeti. Hayyee rabbuma akkaan ol deebisaniis qulfii makiinaa dagadheetiin asitti deeme beeyta. Dhiifama naa goote. Dhiifama naa goote. Dhiifama sii godhe taarraa yoo gartee salaata kee nagiyaan ka salaattu taate soomana kee nagiyaan ka soomantu taate amma booda. Anna dhokattee guyyaa kudhan soomana furtee nyaachuu jirta. Garuu rabbiin sin arku. Rabbiin si arka rabbiin si arka. Hasin arkine seeteeti ati sodaa gartee anuma gizeen an deeme dalagaa na sodaa bichaadhaa fi gizeen an deeme nyaachuu jirta. Ammoo rabbiin kasi uume kun kasi gubbaa jiru sin arku. Numa arka. Duba rabbiirraa maan sodaatime. Yaafoo antaniin si gorsu. Angama kiyyaan dhiifama sii godhe rabbiirraa sodaadhu amma booda.